masa ech an ilmi namaa kun nadabbaru jira amma dhiyeenya kana fa'a naumaan nadabbaru jira amma fa'a bakka ሰው ሲሞት የሰው ልጅ ይደብረኛል ለምን እንደሆነ አላውቅም namni ጊዜ ልቡን ilmi namaa diimtee wallahi ilmi namaa nadabbara jiruu addunyaa kanaaf wal quuxeessuun jiruu arra jiraattee boru jiraachuun beene kanaaf wal quuxeessuun maa barbaachisa qoy ዛሬ መኖርህን እንጂ ነገ መኖርን ለማታቅ ለምንድነው ጥላቻን የምታበዛው በቃ ኑር ዝም ብለህ እጭ አው ወላሂ ጋይስ አከ ቆይ ስንገርሲሳ አያችሁ እና wantina isni dabarsu barbaadu jireenya keessan tagaabu wuladu tawaaladu ምናምን ነገር ማላ አንተ ጋላሪን ከሞላ በኋላ እኮ እዚህ ቤት ማንም ጋላሪን ሞልቶ አያውቅም እኮ በዛው ወላሂ ላዚም አንደርገጌስ አኒ ገና ፈነደው ነረጅራት አንጅሬኝ ነገር ነው ሰውቱ ቦሩዱ ተዋንቴፍ ኢልማን ቀባዳ namni amma gaafa dargaggeettiin takka ilmoo namni tokko gaafa dhume maalu masla ilmoo matakkallee qabdi jettee bochaati mala silaan dubbatu anja taate qoyati akkam bit jaratan mucatti ajjeefamteera maalinti mucatti ajjeeftame ያ በጣም አሳዘነችኝ ወላሂ ሆዴን ነው በላይ አዱኛን ቱን አከ ገባብቱ ታቴ ወበተኒ ቤታ በቃ ዓለም ማለት ዓለም ውሸታም ናት ትክዳለች በጣም ትላንትና የሚጨፍር ትላንትና ፎቶ ስትነሳ ነበር ያ ፎቶ ራሱ ዛሬ ተለቀዋል ቅድም ተለቀቀ ከአምስት ቀን በኋላ ነው መሰለኝ ልደቷ እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ ኢፍዱራ ካታም ሱራፋ ኢፍዱራውን ተቆቆፈ ፈታና በጣም ይከብዳል አዱኛ ከነ ገባብዱ ተናፍ ነምኒ ሁማ ወልጅባዋ ማወል ጥቄሳ ማሊ ባከነ ሸሪ ወሊ ያዳን ጃበር ወላሂ ላዚም ምን ታረጋለሽ ታዲያ ማኪ ሰው ያስጠላል አቡ እንደዚህ ነው አንዋና ጃይቡ namni hagaf walitti diinummaa qabu jechuun obviously abbaa warraa fi haadha warraa gidduutti rakkinni nama jiramti. Mucayyoon tun mana san dhiisteeti deemtee kan jedhamuu dandeessu maaliif murtii akkanaaf irra murteessuu dandeessu illee akka jiru ni jedhama. Laal waan by the way jaarsaaf jaartii jidduu dubbatuun hin danda'amu laal because namni jidduu kabeeku rabbii fi rabbii qofa namni tokko illee beekuu hin danda'u garuu wanti hubachuu dandeenyu tokko deemuu hin dandeessu akkas godhuu hin dandeessu jechuu hin dandeenyu namni tokko gaafa rakkate gaafa cinqii yaa namni ati jaalattu sun namni ati sila abdii naaf ta'a na bira dhaabbataa na gorsaa rakkoo kiyya rakkoo isaatii jaalala kiyya naaf hubataa itti yaaddu yoo si qoban qabaanne maatiin kanke warri kanke firri kanke saayibon kanke akka gammachuu footoo yoo kaatu post gootu viidiyoo dalaydu post gootu kanatti waanuma gammachuu jiraatu itti fakkaata sigalee namni hundinuu hubachuu yoo si dandeenye murtii kana hin fudhatta jechuu jee yaadaan akka kiyyatti amma namni hedduun gisee siin wallistee post gootu hama micootana nama rakkoo kanarra geessisuu deemtu jee namni yaadeen jira hin jiru namni tokko illee kanaafu namni jireenya isaa uffata keessatti of dhohisa jechuudha. namni bireedee gisee deemu waan itti tola isinitti fakkaatina kan jennu kanaafi miidiyaa kana inamanidha miidiyaa kana duuba waa hedduu jira wanti jennuuf kanaafi jechuu
Inni akkasii ilaaltanii murteessina. Namni uffata keessatti dhokataa. Namni ilmoo yoo dhaleellee ilmaan san keessatti jireenya fokkotaa yoo jiraatellee if dhoysaa. Because yoo amma dhuftee akkana godhe akkanan ta'e jettee namni hubatuuf hin jiru. Yookiin ni arrabsitan yookiin waa jettaniin abadan namni hubatuuf hin jiru. Osoo miidiyaa irratti dubbattee ni hubatte nam tokko. Rakkoon keessan dubartiin takka gaafa dhiirri miidhee akkasi darbee akkana si godhe akkana taate jettanii isuma san deebisanii cabsuu isuma san balleessuu malee isi jajjabeessuu irratti tokkoffaa miti warri miidiyaa nama meeqa balleessan waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu namni rakkoo isaa dhufeellee himachuu hin danda'u jechuudha miidiyaa irratti illee. Namni keenya Oromoon akkas jaalatti yoo barbaadde yookiin du'ii yookiin maraadhu baqa. Oromoo biratti kan jaalatamtu yoo duute yookiin yoo maraatte baqa yoo maraatte jiruu nama keessaa baatee jirta waan ta'eef si leellisanii yoo duutes akkasuma akkuma kun amma namni gizee du'e miiliyoonaan nama laalan fooloo nama godhan kanatti jechuudha. Oromoo yoo dute qofa si hubattiin isin hin jeebar jireenya kan kee si hubattu gissan malee si hubachuu hin dandeessu. Maalaan furreemi isin ganaadha. Saa afur kabbar ነው። Guys, copy link taap godhamanii mana kana. Jireenya keessaa warra geema maaliin taphadheetti illee namnaa kan hin jiru. እንፈልጋለን እሱ እና ወሬ አመሳ ከነቲ jireenya keessan isitti rakkatee jiru kan rabbii keessanitti deebi'a. Masgiida deema du'aa godhadha. Rabbii keessan waliin haasawaa hin fayyitanii. Nagiyaa isin dhagama yoo masgiida deemtan. Waan itti amantan bikkatti waan itti amantan dhaqa. Nageenya ni harkattan. Bikka miidhamu jirtan gizuma hundaa'u waan ani isin himu dubartoonni bikka miidhamu jiraatan hin turina. Nama isin miidhee waliin if dura jiraachuudhaaf osoo hin ta'in akkamitti nama sanii waliin jireenya kiyya dhaabuu danda'a akkamitti nama sanii waliin jiruu tana keessaa of baasuu danda'a jedhee murteeffadhu. Mihee daallabishee goddaash ta'uu gaatti qamaci. Aandee goddaash aandee kaddash hayaa matoo gizee namni kaddash. Namni guyyaa tokko si kaade guyyaa kuma takka si kaata. Namni gaaf tokko si gate gizuma kudhan si gata jechuudha. Arra nagatee ni sirraawa jettee hin taayin waan sirraawu hin jiru kan haadhaaf abbaaf hin sirroone siif hin sirraawu. Biraa deem. Dhugaan sinitti himaan. Networking ki hojjetaa hin jiru.
Hai, Turkiin kiyya maal ta'eeti? Nin jira. Ara network. Amma jira. Aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Dhaga'uutiin jira. Nagaan. Fayyaa alhamdulillah. Jirra rabbi. Maal jette? Jirra deeba. Maal? Jaanni Haasawaa yoon qabaanne waliin beeynaa. Assalamualaikum Maki. Indage sagalenki Fayyee. assalamualaikum. Akkam nagaya? Waalaikumsalam. Nagaa fayyaa. Nagaa qabda. Nagaa wallahi alhamdulillah akkamati. Nagaa. Wallahi baay'ee si jaaladha Maki waan na seensiiteef baay'ee galatoomii baay'ee tokkoon si jaaladha wallahi baay'ee si dannaqa. Galatoomii hedduu takka thank you. Yaa wallahi umrii dheeraa nuuf jiraadhu siif jechuu barbaada. Hayi galatoomishi thank you so much. Nagaya mireeti. Nagaan qaba alhamdulillah. Maki shaamee bannaashe silkii naa bitime. Irra deebiina hubachiiste wallahi. Silkii akkam feeta. Wadduu haayisa qujee. Wallahi dhugaa silkii yoo barbaadde isii bira dhaqii naan jedhe faazari. Way good jee Oromoon tun. Anaa tana qoy akka tujjaaran na laaltanii isa rabbii kaadhiqa sodaadhuti. Wallaahi yaa qarshii dhaggan qaba nama maallaqa naa qannoon fedhati yaafu. Faazari tokko naan jedhe Maki. Way addunyaan tun kijibduudha bar osoo miidiyaa duubaa akkamitti akka jiraannu beeytan bari silkii naa biti naan hin jettu. Wallahi Maki akkatiin cakkanneen beekaa wallahi. Maki shaa. Wayyaa qabdee boo na hubachiiste wallaahi laazim. Waan na hubachiisaa jiru naatu beeka si galee. Silaa silkii akkam barbaadde. Wallahi ani silkii illee hin qabee silkii garuu silkii ani qabu teeknoodha. Ay rakkoon qabu silkii akkamiin barbaadde himadhutti sokkee. Wallahi ani sitti illee ba'aa ta'uuf osoo hin ta'in akka ati naa bittuun beekaa silkiin ani barbaadde bismillah yaa rabbi. Tama sitti tole naa biti tachi maataatu malee. No himadhu rakkoon hin jiru egaa dubbatteef geeffadhu. Ani sitti illee ba'aa ta'uun barbaadu silkii tam naa bitta. Silkii maqaan beekuun silkii faashina naa biti. Faashina iPhone dhagaa faashinni. Wallahi kura sababuma silkii amma Liibiyaa deemuu Maakii koronatti arrarte wallahi ofii warri keenyallee homaan qabani. iPhone sii bitaa? iPhone maal abboo mammaraadhe iPhone maal gadhii harkuun an qabatu Maakii osoo iPhone naa bitte iPhone hin barbaadu.